Ashama harka fuunee hordoftoota fi daawwattoota jirraa miidiyaa Neetwoorkii kan biyya keessaa fi biyya alatti argamtan hundi keessanuu nageenyi keenya kan jaallaa fi kan tokkummaa bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha kun yeroo hundumaa yeroo isaa eeggatee kan isin bira ga'u qophii keenya qophii aadaa imaltuu Oromiyaati. Qophii aadaa imaltuu Oromiyaa keenyaarraan ayyaana dubartootaa shanandeessuu godina Jimmaa isin biraan geenya. Maarree qophicha qopheessuun kan isin faana turu ani Misraa Bayaan hanga xumura qophii keenyaa nu faana turaan affeerraa keenya. Ayyaanota dubartootaa keessaa ayyaanni ateetee fi ayyaanni shanandeessuu kaasuun ni danda'ama. Ateeteen ayyaana shanii fi hormaata qajeelchituu ayyaana dubartoonni ayyaaneffatanidha. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya har'a aadaa uummata Oromoo calaqqisuu keessaa tokko kan ta'e sirna ayyaana dubartoonni kabajan kan godina Jimmaa imaluudhaan shanandeessuu isin daawwachiifna. Ayyaanni dubartoonni Oromoo kabajan keessaa tokko ayyaana shanandeessuuti. Shanandeessuu kan kabajamu deessuun deessee guyyaa shanaffaashetti dhangaan adda addaa qophaa'uun ollaan gosoota baala garaagaraa funaanuun kan deessuun qaama ishee ittiin dhiqattu mana deessuu fidanii dhufu. Sirnicha irratti dhangaan qophaa'u maali? Faaruun deessuuf faarfamu maali kan jedhu immoo isin daawwachiifna. Turtiin keessan afaan haa ta'u. Dubartoonni shanandeessuu baasuu yeroo dhufan warreen mana keessa jiran keessummoota dhufaa jiran faxunnaa marqaa ittiin naqaa jiran qabachuun ililchaa sirbaa utaalaa keessummoota simatu. Keessummoonnis balbala manaa irraa yeroo ol galan deessuu faarfataa ililchaa gara manaa seenu. Dubartoonni baala deessuun ittiin dhiqattu gosoota baala garaagaraa keessanii qaama ishee ittiin tuqsiisan. Ulmaan agaa ciisii kai ulmaaniin haa ta'u dhalataan haa guddatu. Madaan madaa saree haa ta'u jechuun dubartoonni martinuu dabareedhaan baala fidanii geessan eebbisuun dubartoonni biroo ililchuun jalaa qabu. Keessummoonni eega deessuu eebbisanii ta'anii dhangaan qophaa'ee ni dhiyaata. Dura kan dhiyaatu bunaadha. Bunnis kan dhiyaatu cuuphaa waliin. Cuuphaan nyaata aadaa godina Jimmaa keessaa nyaata beekamaa waan ta'eef cuuphaan guyyaa dhangaa garaagaraa kan dhiyaatudha. Godina Jimmaa keessatti iddoo olaanaa kan qabu bunni dhiyaatu kunis cuuphaa waliin dhiyaata. Bunni danfee cuuphaa waliin dhiyaatee qadaada jabanaa yeroo shambanuun cufuun buna maarree jabaa buna uffoltii maarree gabbataa jabaa jechaa sirna buna dhuguu eegalu. Sirnicha irratti buna dhugus eegaa raawwatee deessuu eebbisanii waaqa galateeffatanii eega raawwatanii booda marqa hojjetamee ture sun ni dhiyaata. Marqaan dhiyaate kanattis dooqqoo yookaan qocqocaan qophaa'ee ittoo walitti makamee marqa jidduu kaa'ama. Sana booda ittoon dhadhaadhaan baqee ililfamaa itti nama. Marqi ni nyaatama. Marqi nyaatamee jirus irraa deessuudhaaf qoodamee geeffama. Eega dubartoonni deessuu afaan kaa'anii ililchanii si'a sadii nyaachisu. Dubartoonni deessuu marqa san ililchaa eega nyaachisanii booda iddoo deessuun cistee jirtutti maamma'ee an ilmuuf shannaanna'ee deessuun xurursaa nyaattee dhabduun xuruuraa kaatee jechaa deessuu faarsu. Eega deessuu marqa nyaachisanii faarsanii booda iddoo dura ta'anii turanitti deebi'anii ammoo tarii ammallee tarii yaa maree jechaa ammas deessuma faarsu. Keessummoonni baala silaa deessuudhaaf fidanii dhufan dhangaa dhiyaatee nyaatanii eega ammoo tarii jedhanii deessuu faarsanii booda baala gosoota garaagaraa fidanii
affeelanii deessoo ittiin dhiqan. Baalonni isaan fidan kunis baalota mukkeen gosoota garagaraati. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota jirraa miidiyaa Neetwork qophiin aadaa imaltuu Oromiyaa har'a 5 deessuu qabannee isiniif dhiyeessine asirratti gora. Qophicha qopheessuun kan isin faana ture ani Misraa Ba'e. Qophii keenya birootiin hanga walitti deemnutti gama kootiin nagaa. You